Namoonni macaafa qulqulluu dubbistan gaafilee kana deebisuudhaan ofii keessan madaalaa. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Gooftaan Yesuus eenyu illee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Inni jedhe gooftaan eenyu fi eenyudha? A. Namaa fi seexana. B. Waldaa fi biyya lafaa. C. Waaqayyoo fi horii. D. Mootii fi seexana. Gaafii lammaffaan Yesuus akka maalitti barsiifnan namoonni kan na'anii dinqifatan? A. Akka nama aboo qabuutti. B. Akka ergamootaatti. C. Akka Fariisotaatti. D. Akka lubootaatti. Otoo hin dabarsin